Hawaasa Oromoo magaalaa Vancouverif naannawaa ishii jiraattan maraaf hawaasni Oromoo Kaanaadaa kutaa bulchiinsa British Columbia magaalaa Vancouver koree qindeessituu deeggarsaa OMN wajjin ta'uun gurraandhala 20 bara 2022 waaree booda sa'a 12 walakkaarraa jalqabuun sagantaa deeggarsa OMN marii hawaasaa qopheessuun isin eegaa jiru. Deeggarsa miidiyaa uummata bal'aa OMN fi marii hawaasaa kana irratti uummanni Oromoo magaalaa Vancouverif naannoo ishee jiraattan martuu affeeramtanii jirtu jedhu koreen qindeessituu sagantichaa. Keessummoonni sagantaa kanarratti argaman daayireektara olaanaa OMN Muhammad Abdoosh, gulaalaa muummee OMN Dajanee Guutamaa, gaazexeessituu OMN Asiyaa Muhammadiif obbo Abdul Aziz Daatuuti. Teessoon Polish Community Center for 015 Street Vancouver BC V5V4E6 odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. OMN tumsuun qabsoo uummata bal'aa tumsuudha. Koree qindeessituu sagantichaa Vancouver British Columbia Canada. Fiteewwan addunyaarraa hordoftan martuu nageenya keenya isin dhaqqabu ashama akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Ana Abiraam Biruutu oduu isinitti himam. Finxaaliyyiin milishaa Faannoo Oromiyaa keessatti hidhannoo daddabarsaa akka jiran bira gahee jira jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniin giddugaleessaa qaama finxaaliyyii Amaaraaf gara Oromiyaa lixaatti meeshaa waraanaa daddabarsaa ture tokko to'achuu isaa himeetii jira. Qondaalli waraana bilisummaa Oromoo ka'aanaa Libanjaawwii godina Shawaa lixaa keessa socho'u tokko akka OMN itti himetti miseensi garee Faannoo jedhamuuf hidhannoo konkolaataa Isuuzii tokkoon osoo geejjibsiisuu to'atamee harka waraana bilisummaa Oromoo ga'ee jira. Namni konkolaataa Isuuzii fe'isaatiin hidhannoo milishaa Faannoof geessu kun naannoo Amaaraa Kombolcharraa ka'uudhaan Finfinnee keessa qaxxaamuree osoo gara Oromiyaa lixaa imalu rasaasa bireenii 5,000 waliin Shawaa lixaa aanaa Libanjaawwii keessatti to'atame. Namni Abrahaam Alii jedhaniin kun armaan dura miseensa poolisii federaalaa ka ture yoo ta'u ammatti miseensa Faannoo ta'uu himata. Oromiyaa lixaa keessatti gareen milishaa Faannoo ji'oota darbaniif namoota nagaa 100 lakkaaman bifa sukkanneessaan fixu 100 kan lakkaaman immoo buqqisuu fi saamicha bal'aa raawwachaa turuun isaanii yaadatama. Miseensa Faannoo waboodhaan to'atame kanarraa akka hubatamutti mootummaan naannoo Amaaraa Faannoo ofii bobbaasee fi dhaltoota Amaaraa dhoksaadhaan hidhachiisaa turuu isaatii jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Ergama Faannoo hidhachiisuutiin daddabarsi meeshaa waraanaa naannoo Amaaraa ka'ee Finfinnee keessa qaxxaamuruun hanga Oromiyaa lixaa yoo fulla'u sakatta'iinsi tokkollee kan hin godhamneef akka ta'e namni to'atame natti himee jira jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Haalli kun Oromiyaan balaa hamaa jala jiraachuu agarsiisaa ka jedhu waraanni bilisummaa Oromoo hawaasi naannoo isaa dammaqinaan akka to'atu waamicha godhee jira. Godina Wallagga lixaa aanaalee Ganjii Gullisoo fi Ayiraatti baatii fulbaanaa darbeerraa haga majjiitti yoo xiqqaate namooti nagaan 30 badii tokko malee waraana mootummaatiin ajjeefamu ragaan jiraattota naannoo irraa argannee mul'isa. Aanaalee kanneenitti hidhaan jimlaa dararaa saamichii fi hawaasi akka hin dalaganneef danquu dabalatee dararaan garaagaraa itti fufiinsaan uummata isaa irratti raawwatamaa jiraachuu mul'isa ragaaleen kunneen. Gochaa lixa Oromiyaatti itti fufiinsaan ta'aa jiru duuba fedhii siyaasaa fi dinagdee jabaatu jira jedhu beektonni yuun ingidaa guutuu gabaasa kana qopheessee jiru. Bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti iddoowwan qabbana dhaban uummanni nagaan bahee galee qe'ee irra jiraachuuf itti danqamee jiru keessaa lixa Oromiyaatti kan argaman godinaaleen Wallaggaa afran adda durummaan eeramu. Godinaalee kanneenitti waraana lafoo hanga haleellaa xiyyaaraa fi diroonii saamicha qabeenyaa hanga weerara daangaa ajjeefamuu, hidhamuu, gidirfamuu fi qe'ee ofirraa buqqaafamuu dabalatee waggoota 3 oliif yakki akka uummataatti hawaasicha irratti raawwatamaa ba'e ammas bifa garaagaraan itti fufeera. Gochoota kanneen gareeleen hidhatanii socho'anis yeroon itti qooddatan jiraatullee yakki waraana mootummaan raawwatamu kan daangaa darbedha jedhu jiraattonni. Iddoowwan yakkoonni waraana mootummaan raawwataman itti hammaatan keessaa immoo godina Wallagga lixaatti kan argaman aanaaleen Ganjii, Gullisoo, Ayiraa fi Yuub Doonfaan ni eeramu.
Aanaalee kanneenitti waraanni mootummaan bobbaasu akkanumaan abbaa barbaade ajjeesa namni maaliif kana gootas jedhuun hin jiru jedhu jiraattonni. Hidhaan jimlaa saamichi uummanni akkan hojjetanneef daangessuu fi tajaajila quunnamtiin ala gochuun gochoota gama qaama mootummaatiin irra deddeebiin raawwatamaa jiran keessaati. Baatii fulbaanaa darbarraa eegalee hanga majjiitti aanaa ganjii qofatti namoonni 12 badii tokko malee ajjeefamuu mul'isa ragaan garasii nu qaqqabe. Yeroo wal fakkaatutti gullisootti namoonni 11 ayiratti ammoo namoonni 7 badii tokko malee akkanumaan qaama mootummaatiin ajjeefamuu ibsa ragaan kun. Isaan ajjeefamuun isaanii gabaafame kunneen namoota nagaa hidhata siyaasaa tokkollee hin qabne kanneen maqaas ta'e eenyummaan isaanii adda bahee beekamu sababaa fi haala itti ajjeefaman qulqulleeffachuuf kan dandeenyedha jedhu maddeen odeeffannoo keenya. Namoota qaama siyaasaa waliin hidhata qabdu jedhamuun rashanaman kan eenyummaan isaanii fi haalli itti ajjeefaman adda bahee hin baramin dabalatee baay'inni namoota aanaalee kanneen itti ajjeefamanii kan ibsameen ol ta'us hubachiisa ragaan kun. Namoota ajjeefaman keessa ijoollee ganna 14 hanga ga'eessa ganna 50tti barataa, qotee bulaa, tajaajiltoota mana amantaa dabalatee qaama miidhamtoonni rakkoo sammuu fi gurraa qaban illee akka keessa jiran ibseera. Ajjeecha raawwatameen alattis kan rasaasaa fi reebicha hidhattoota mootummaan qaamaa hir'atan jiraachuu ragaan kun ni mul'isa. Gochi qabeenya hawaasichaa saamuu fi gubuus irra deddeebiin kan raawwatamaa turedha. Hidhaan jimlaa guddaa xiqqaa dhiiraa dubartii adda hin foones akkanumaan uummata irratti raawwatamuu kan ibsu ragaan kun haalli hidhamtoonni keessa jiranis qabiinsa dhala namaaf kan hin malledha. Aanaalee kanneenitti namoonni dhibbootaan lakkaaman bu'uura seeraa malee akkanumaan hojii fi maatii isaanii irraa qabamanii manneen hidhaa garagaraatti gidirfamaa jiru jedha. Aanaaleen godinicha jalatti argaman hedduun tajaajila bilbilaan ala erga taasifamanii tureera. Tajaajilli intarneetii guutuutti erga dhaabbatees yeroon fagaateera. Ulaan quunnamtii marti cufaa ta'uu wal qabatee daba hawaasicha irratti raawwatamaa jiru karaa guutuu ta'een galmeessuuf haalli dandeessisu jiraachuu baatus aanaalee biroo keessattis gocha wal fakkaatutu raawwatamaa jira jedhu maddi odeeffannoo OMN. Gochi raawwatamaa jiru gam tokkoon uummaticha cabsuu fi qabsoo isaa doomsuun dhiitanii bulchuu darbeessee dhabamsiisuu kan kaayyeffatedha jedhu keessa beektonni. Kanaaf ammoo dubbiin yaa'ii caffee mootummaa naannoo Oromiyaa irratti ji'ootaan dura gama bakka bu'aa mootummaa Fiqaaduu Tasammaatiin dubbatame agarsiiftu tokko jedhu. Qurxummii balleessuuf galaanicha gogsuutu barbaachisaa jechuun waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf hawaasa naannoo waraanni bilisummaa Oromoo socho'u jiraatu dhabamsiisuun akka barbaachisu ifatti labsan namni kun. Dubbiin qondaala olaanaa paartii bilisinnaa kun labsa duguuggaa sanyii uummaticha irratti xiyyeeffatedha. Karoora mootummaan isaanii uummaticha irratti qabus kan agarsiisudha jedhu. Gama biroon godinaaleen kunniin albuudaan badhaadhoo ta'uu waan beekamuuf taatee lixa Oromiyaatti ta'aa jiruun duuba fedhiin diinagdee jabaan jiraachuu tilmaamu keessa beektonni. Gochicha duuba fedhiin qaamolee garaagaraa jiraachuu eeruun hawaasicha buqqaasanii albuuda naannichaa irratti abbaa ta'uuf karoora bal'aatu jira jedhu. Yeroo ammaa kaampaaniiwwan oomisha warqee, pilaatiiniyemii fi albuudota biroo irratti bobba'an aanaalee olitti eeraman keessa socho'aa jiraachuus odeeffanneerra. Mootummaan lubbuu lammiilee manneen hidhaa biyyoota Arabaa keessatti dararamaa jiranii baraaruuf dirqama qaba. Dhimmi kun dursa akka argatu gaafannaa jedhe paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo. Dhimma lammiilee biyya Saawud Arabiyaatti dararamaa jiranii ilaalchisuun ibsa kan baase KFO'n Itoophiyaa keessatti hojiin jiruuf jireenya lammiilee fooyyessuuf yaadamee hojjetamu jiraachuu dhabuun lammiileen keenya jireenya dhuunfaa fi maatii isaanii fooyyessuuf jecha haala baay'ee sodaachisaa fi yaaddessaa ta'een biyyarraa godaanuu filatu jedhe. Bulchiinsi siyaasaa biyya keenya walxaxaa ta'urraa kan ka'e lammiileen kana baqachuuf biyyarraa godaananis lakkoofsa isaanii laayyoo miti. Waggoota 30 darban keessa qofa lammiileen keenya fedhiin siyaasaa fi dinagdee guutuu fi dhabuudhaan gara biyyoota ambaatti keessumaa gara biyyoota Arabaatti yoo godaanan gammoojjii fi galaana irratti balaa garaagaraatiif saaxilamaa turanii jiru jedhe Koongireesichi. Taateewwan kanaan dura biyyoota akka Liibiyaa fi Saawud Arabiyaatti lammiilee Itoophiyaa biyyarraa godaanan mudataa turan yaadachiisuun haalli yeroo ammaa manneen hidhaa Saawud Arabiyaatti lammiilee keenya mudatee jirus dhimma yaaddeessaadha jedhee jira. Dararaan lammiileen kunniin keessa jiran kan yeroon ittiin kenname ta'uu ibsuun mootummaan lubbuu lammiilee kanneeniif dursa kennuun tarkaanfii hatattamaa fudhatee kan lubbuun hafan akka baraaru gaafatee jira. Gama birootiin ijaarsi dubartoota Oromoo addunyaa ibsa dhimma lammiilee manneen hidhaa Saawud Arabiyaa jiranii irratti baaseen hawaasi addunyaa fi dhaabbileen mirga namoomaa dhimma lammiilee kanneeniif xiyyeeffannoo malu kennuun haala rakkoon isaanii fala argatu irratti akka hojjetaniif gaafatee jira. Itoophiyaa keessatti dararaan wasana hin qabne dhalattoota Oromoo mudataa jiraachuu kan yaadachiise ijaarsi dubartoota Oromoo addunyaa rakkoon kun Itoophiyaan alattis itti fufee jiraachuuf taateen biyyoota akka Saawud Arabiyaa keessatti raawwatamaa jiru agarsiiftudha. Dhimma daa'imman dubartootaa fi namoota 100,000 manneen hidhaa Saawud Arabiyaatti guramanii jiranii
addunyaan cal jechuu hin qabu jedhee jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee bifa armaan dura baramee hin beekneen dhaabbilee amantaatiif lafa hiraa turuu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee ibsan. Aadde Adaanach ibsa yaa'ii mana maree magaalaa Finfinnee irratti kennan kanaan lafa bal'aa argachuudhaan bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kan dursu hin jiru jedhan. Ortodoksiif iddoowwan 89 kan kennine yoo ta'u gamoon naannoo 4 kiiloo bara dargii mootummaadhaan dhaalamee turellee deebi'eefii jira jedhan. Bataskaana Ortodoksiitiif walumatti erga bilisiginnaan aangootti dhufee lafti kaaree meetira miliyoona 1 ta'u kennameefii jira jedhan kantiibaa Adaanach. Dhaabbata amantaa Islaamaatiif iddoowwan 85tti lafti kaaree meetira 200 fi 60 fi 938 ta'u kennamuu ibsan. Dhaabbanni amantaa waldaalee warra wangeelaa iddoowwan 47 lafa kaaree meetira 98 fi 290 fudhachuu ibsan. Dhaabbanni amantaa Adventistii immoo iddoowwan 3 lafa kaaree meetira 6,000 fi 812 kan fudhate yoo ta'u kaatolikiiwwan bakkeewwan 3 kaaree meetira 7,700 fudhatee jira. Tibbana abbummaa lafa addabaabaayii masqalaa irratti atakaaroon kantiibaa fi mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gidduutti kan ture yoo ta'u ibsi kantiibaan kennan kunis bu'uurri isaa kanadha. Sanadii pilaanii magaalaa Finfinnee addabaabayiin masqalaa kan uummataa ta'uu ibsaa kan jedhan Aadde Adaanach dhimmichi waan atakaarotti nu geessu miti jedhan. Gaaffii fi atakaaroon abbummaa addabaabayii masqalaa ilaalchisee ka'us karaa seeraa fi sanadoota jiraniin bu'uura godhachuudhaan furamuu qabaa jedhan. Magaalaa Finfinnee keessatti lafa bifa seera qabeessaan dhaabbilee amantaaf raabsameen alattis saamichi lafaa maqaa dhaabbilee amantaatiin raawwatamaa jiraachuun ni beekama. Amantaa da'oo godhachuudhaan lafti namoota dhuunfaa fi gareewwan garaagaraatiinis saamamaa turee jira. Saamicha lafaa maqaa dhaabbilee amantaatiin raawwatamu kanaan alattis qondaalonni mootummaa fi qaamoleen murna aangoorra jirutti dhiyoo jiran lafa qabeenya uummataa ta'e saamicha garaagaraa irratti raawwachuu ragaaleen ni mul'isu. Saamichi lafa uummata Oromoo irratti maqaa garaagaraatiin raawwatamu kun qabsoo Oromoo diddaa maastar pilaanii hordofee dhoo'eef sababa ijoo ta'uu kan beekamu wayita ta'u erga bilisiginnaan gara aangootti dhufe ammoo kan yeroo kamuu caalaa hammaatee itti dhufeeti jira. የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን 89 ቦታዎችን ሰጥተናል። 4 ኪሎ ያለውን መንትያ ህንጻ በደርግ ዘመን የተወረሰውን እንዲመለስላቸው አድርገናል። እነኚህ 89 ቦታዎች በካሬ ሜትር ካየነው ከ1 ሚሊዮን በላይ ናቸው። በተስካሪ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ትግራይ ተጃጅል መና አመንቲቻ አፋን አማራቲን አካን ከነምኔ ኡጉሬት ጅራም Alayaan waajjira paatriyaarkii Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay irraa bahe akka jedhutti tajaajilli manneen amantaatii fi barnoota kolleejjota afuuraa kamiyyuu afaan Tigirinyaatiin akka taasifamu murteessuu ibseeti jira. Kitaabilee fi barreeffamoonni barnoota amantichaa wajjin wal qabatan hundi guutummaa Tigraay keessatti gara afaan Tigirinyaaatti hiikamanii akka dhiyaatan qajeelfama kennuusaa xalayaa waajjira paatriyaarkii Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay irraa bahe kanarraa hubachuun ni danda'ama. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo naannoo Tigraay ibsa jalqaba torbee kana baaseen mana lubummaa Tigraay hundeessuuf murtee dabarsuusaa beeksisee ture. Bataskaanni Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa yakka duguuggaa sanyii dhala namaa uummata Tigraay irratti raawwatamaa jiru balaaleffachuu caalaa qaama duula kanaa ta'ee jira jechuun himataa ture jira. Duula waraanni Eritraa fi loltooti bilisiginnaa Tigraay irratti raawwatan kanaanis manneen amantichaa fi hambaaleen barbadaa'uu fi saamamuu abbootiin amantaa ajjeefamuu akkasumas yakki suukkanneessaan Tigraay irratti raawwatame kun akka dhokatuuf Bataskaanni Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa carraaqii taasisaa ture jechuudhaan himatee jira manni lubummaa Tigraay. Sababa ejjennoo waraanaa manni amantichaa qabate kanaanis hariiroo Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa wajjin qabdu adda kutuu fi mana lubummaa Tigraay hundeessuuf sochii eegaluu isaa himamaa ture jira. Yeroo dhiyoo asitti Bataskaanni Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa humnoota finxaaliyyii Amaaraatiin dhuunfatamuun sochiiwwan faallaa amantichaa ta'an calaqqisaa dhufan jechuun komatamaa jiraachuu ka beekamu yoo ta'u dhimma fottoquu mana lubummaa Tigraay kana ilaalchisee gama Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiin hanga oduun qindaa'etti ibsi kenname hin jiru. Hambaaleen durii kan Bataskaanota Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay keessaa yeroo waraanaa saamaman gabayaa addunyaa onlaayiniitiif gatii rakasa du'aadhaan dhiyaachaa jiru jedhamee jira. Hambaaleen kunneen waggaa hedduu dura ka turan wayita ta'an macaafota qulqulluu fi kitaabota amantaa fa'i of keessaa qabu. Daayirektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa kun duguuggaa aadaa yookiin cultural cleansing jechuun ibsanii jiranii gabaasi dabalataa itti dhiyaata.
Hambaaleen durii ka Itoophiyaa ta'an hedduun gabaa onlaayinii raawwatamu irratti gatii rakasaan gurgurtaaf dhiyaachuun gabaafamaa jira. Miidiyaaleen akka Times, The Independent hambaaleen gabaa onlaayinii eBay jedhamu irratti dhiyaatan kunneen Itoophiyaa keessa hatamuu hin oolan jedhan. Hambaaleen kunneen akkuma tasaa gabaatti dhiyaachuun isaanii tarii yeroo waraana Tigraay kanneen naannicha keessaa saamaman ta'uu akka hin oollee shakkii uumee jira. Waraana kaabaa Itoophiyaa hordofee manneen amantii kiristaanaa fi islaamaa haleelamuu fi hambaaleen durii saamamuu gabaafamaa ture. Yeroo waraanaa sanatti hambaaleen gadaamii fi manneen amantaa naannoo Tigraay keessaa saamamanii turan. Gidaamii fi manneen amantaa hedduunis diigamanii turan. Hambaaleen durdurii fi akkaan qaalii ta'an kunneen eessattuu kan hin argamnedha. Amma garuu rakasa du'aadhaan gurguramaa jiru jedha Times. Yeroo kanatti hambaaleen kunneen akkamiin saamamanii alatti bahuu danda'an kan jedhu adda baasuun rakkisaa ta'us karaa Sudaanii fi Keeniyaa bahuu akka danda'an tilmaamama. Dhaabbilee daldalaa hambaalee amantii durii kaasanii Itoophiyaa keessa turan gabaa eBay irratti gurguran keessaa tokko Worley Enterprises International LLC kan jedhamudha. Hambaalee dhaabbanni daldalaa kun gurgurtaaf dhiyeesse keessaa tokko barreeffamoota dhimma amantii irratti jaarraa 15ffaa fi 17ffaa keessa Itoophiyaa keessatti barreeffamanidha. Barreeffamni amantii afaan Giiziitiin gogaa irratti barreeffame kun akka lakkoofsa Itoophiyaa amajjii 12 bara 2014 doolaara Ameerikaa 240 gurguramuuf gabaa irratti dhiyaate. Kitaabni kan biraan jaarraa 15ffaa fi 16ffaa keessa afaan Giiziitiin barreeffamuun isaa himamu ammoo fuuluma kanarratti doolaara Ameerikaa 1250 gurgurtaaf dhiyaate. Dhaabbileen karaa intarneetii daldala gaggeessan akka eBay irratti namoonni galmaanii suuraa meeshaa gurguranii ibsa gahaa waliin maxxansuun gabaaf dhiyeessu. Dhaabbanni Worley Enterprises International LLC jedhamu kunis meeshaalee Itoophiyaa dhufan kanneen wayita beeksisu dhibbarraa dhibba meeshaa isa sirrii ta'uu namoonni bituu barbaadan carraan kun akka isaan dabarre jechuun namoonni akka dafanii bitan kakaasaa ture. Waa'ee meeshaalee gurguruu wayita ibsu meeshaalee wal fakkaatan gurgurtaaf kan dhiyeessu erga namoonni akka inni meeshaalee kanneen gurguruuf itti kennanii booda ta'uu dabalataan ofiis yeroo garagaraatti kan walitti qabe akkasumas bakkeewwan garagaraatti bitee eBay irratti deebisee akka gurguruus ibsa. Dhaabbati kun dhimma hambaalee Itoophiyaa durdurii gatii rakasaan gabaa onlaayinii irratti dhiyaataa jiran kanarratti mootummaan Itoophiyaa waan jedhe hin qabu. Dhalataa Tigraay fi Daayirektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom wanni kun duguuggaa aadaa ta'uu karaa miidiyaa hawaasaa isaanii ibsan. Ji'oota ja'an darban keessa Itoophiyaatti arbii 19 ajjeefamuu abbaan taayitaa kunuunsaa fi eegumsa bineensota bosonaa Itoophiyaa beeksiseeti jira. Adamoon seeraan alaa kun paarkii biyyoolessaa Oomoo fi Maagoo akkasumas da'oo arbaa baabbileetti kan raawwatame ta'uu abbaan taayitaa kun ibsee jira. Arboonni 5 paarkii Oomoo keessatti kan ajjeefaman wayita ta'an arboonni 7 immoo paarkii Maagoo keessatti kan ajjeefaman ta'uun ibsamee jira. Haaluma wal fakkaatuun da'oo arbaa baabbilee keessatti arbii 7 ajjeefamee jira. Adamoo arbaa irratti taasifamuu dhaabsisuuf tarkaanfiin jabaan fudhatamuu dhaabaannaan egereen arba biyyattii balaa jala jiraachuu qaamoleen dhimmi ilaallatu ibsuu isaanii Addis Standard gabaasee jira. Ilka arbaa gabaa biyyoota Eeshiyaatti gatii guddaa baasuuf jecha arba Itoophiyaa keessa jiran irratti yeroo garaagaraatti adamoon raawwatamaa turee jira. Haalli mudate kun arba Itoophiyaa keessatti argaman kan gosa isaaniitiin adda jedhaman badiif saaxiluu akka danda'u sodaa uumee jira. Odeessa keenya xumuraatiin waraanni kaaba Affaar itti fufuudhaan gargaarsa namoomaa qaqqabsiisuuf gufuu ta'uusaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise. Lolli kaaba Affaar keessatti deemaa jiru gargaarsa namoomaa Tigraayiif qaqqabsiisuuf qormaata dabalataa ta'ee akka jiru dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dameen Jenevaa UN Jenevaa ibsa dhimmicha irratti baaseen himeeti jira. Waraanni kun dabalachuudhaan gargaarsa namoomaa Tigraay keessatti danquun cinatti uummanni kaaba Affaar buqqa'uu fi kunis gaagama namoomaa dabalataa uumaa akka jiru yaaddoo qabu himee jira. UN Jenevaan kun sababa cufamuu daandii kanaatiin namoonni gargaarsa namoomaa barbaadan miliyoona 5 caalan rakkoo hanqina nyaataa fi tajaajila bu'uuraa birootiif saaxilamanii jiru jedha UN. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa hanqina maallaqaa, boba'aa, qorichaa fi dhiyeessiiwwan bu'uuraa garaagaraatiif saaxilamaa jiru. Naannoo Amaaraatti illee uummanni miliyoona 1 ta'uu torban darbe gargaarsa argachuu ragaa ba'ee jira UN. Naannolee sadanitti garuu hanqinni nyaata madaalawaa daa'immanii fi dubartoota ulfaa akkasumas dubartoota hoosisan irratti mul'achaa jiru rifaasisaadha jedhee jira. Daawwattoota oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabneetu jirra waan wajjin turtaniif ulfaadha. OMN, OMN,
Hawaasa Oromoo magaalaa Vaankooveriif naannawa ishii jiraattan maraaf hawaasni Oromoo Kaanaadaa kutaa bulchiinsa British Columbia magaalaa Vancouver koree qindeessituu deeggarsaa OMN wajjin ta'uun gurraandhala 20 bara 2022 waaree booda sa'a 12 walakkaarraa jalqabuun sagantaa deeggarsa OMN marii hawaasaa qopheessuun isin eegaa jiru. Deeggarsa miidiyaa uummata bal'aa OMN fi marii hawaasaa kana irratti uummanni Oromoo magaalaa Vancouver fi naannoo ishee jiraattan martuu affeeramtanii jirtu jedhu koreen qindeessituu sagantichaa. Keessummoonni sagantaa kana irratti argaman daayireektara olaanaa OMN Muhammad Abdoosh, gulaalaa muummee OMN Dajanee Guutamaa, gaazexeessituu OMN Asiyaa Muhammadiif obbo Abdul Aziz Daatuuti. Teessoon Polish Community Center for 015 Street Vancouver BC V5V4 E6 odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. OMN tumsuun qabsoo uummata bal'aa tumsuudha. Koree qindeessituu sagantichaa Vancouver British Columbia Canada.